torba 2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Bidiruun godaantota feetee imalaa turte galagaluun lubbuun namoota 70 olii darbuun dhaga'ame. Bidiruun godaantota 500 fe'attee turte sanbata darbe Liibiyaa irraa kaatee giddu galeessa Meditiraaniyaa keessatti dhidhimuu ishee miidiyaalee gurguddoo addunyaatu gabaasaa ture. Dhaabbileen miti mootummaa Mediterranean Saving Humanity and Sea Watch jedhaman reeffa namoota 32 lubbuun darbe keessa 2 kan baafaman yoo ta'u, namoonni 32 lubbuun baraaramuu fi yoo xiqqaate namoonni 70 immoo achi buuteen isaanii dhabamuu ibsaniiru. Dhaabbanni miti mootummaa Mediterranean Saving Humanity jedhamu fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti akka barreessetti balaan sun kan mudate namoota barbaachaa fi baraarsa aangaa'ota Liibiyaan geggeeffamu keessatti akka ta'e barreesseera. Namootni lubbuun hafan dooniiwwan daldalaa lamaatiin baraaramanii gara odola Xaaliyaanii Lampeeduusaatti geeffamaniiru. Seera giddugala idila addunyaa jalatti dooniiwwan nama balaa galaana keessatti liqinfamuu danda'u kamiifuu gargaarsa gochuun dirqama. Viidiyoon qilleensa irraa Sea Watch maxxanse namoonni lama qaama bidiruu galagaltee kanatti maxxananii doonii daldalaa keessaa tokkotti rarra'an ni agarsiisa. Dhaabbanni Mediterranean Saving Humanity balaa sana bu'aa imaammata mootummoonni Awurooppaa godaantotaaf daandii nageenyaa qabuu fi seera qabeessa ta'e banuu diduudha jechuun ibse. Odola giddu galeessa Mediterranean Lampedusa kaaba Liibiyaa fi kibba lafa gidduutiin Xaaliyaan godaantota kaaba Afrikaa irraa Awurooppaa dhaquuf yaalan bakka ijoo ta'uu beekamti. Jalqaba bara 2026 irraa eegalee yoo xiqqaate godaantonni 683 yookaan bakka buuteen isaanii dhabamu dhaabbanni godaantota mootummoota gamtoomanii IOM ibseera. Akka mootummaan Xaaliyaan ibsutti yeroo wal fakkaataa keessatti namoonni 6175 dachee Xaaliyaanii galaniiru jedhe. Pireezidaanti Tiraamp Iraan waliigalteerra yoo hin geenye qaroominni ishee guutuun har'alkan dhumataa fi jechuun dhaadatan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan waliigalteerra yoo hin geenye qaroominni ishee guutuun akka hin deemnetti barbadaa'aa jedhan. Iraan waraana Israa'elii fi Ameerikaa waliin eegaltee dhaabsisuuf yaada murtoo dhukaasa dhaabuuf dhiyaate kuffisuu ishee ni yaadatama. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan hulaa Hormuz yoo hin banne humnaan isaa biyyattii irratti haleellaa akka raawwatan hubachiisanii turan. Yeroo dhukaasa dhaabuuf Pireezidaanti Tiraamp ka'an har'a halkan xumurama. Pireezidaanti Tiraamp gama miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth jedhamuun Iraan waliigalteerra geessee hulaa Hormuz yoo hin banne warraaqsa cimaatu uumamaa jedhan. Sun ta'ee osoo jiru Ameerikaan bakka ijoo Iraan kan ta'e buufata alergii boba'aa irratti haleellaa raawwatteetti. Gama biraan waraanni Iraan Israa'el irratti misaayiloota furguggisuu ibseera. Humni ittisaa Israa'el ummatni Iraan baabura akka hin yaabne dhorkuutu dhaga'ame. Humni ittisaa Israa'el IDF har'a bitootessa 7 ummanni Iraan akka baabura hin yaabbanne akeekkachiiseera. Maxxansichi waamicha miidiyaa hawaasaa afaan Faransii irratti ba'e irratti nageenya keessaniif haga sa'aatii Iraan 21:00tti baabura fayyadamuu fi baaburaan imaluu irraa of qusadhaa jechuun akeekkachiiseera. Itti dabaluun baaburarraa fi naannoo sarara baaburaatti argamuun lubbuu keessan balaarra buusas jedheera. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp bu'uuraalee misoomaa Iraan haleeluuf dhaadachuu hordofeeti kan kun dhaga'ame. Sirni Iraan hulaa Hormuz haga guyyaa qibxata 20:00tti yookaan 01:00tti roobii akka sa'aatii Biritishiitti kan hin banamu taanaan balaan akka isaan quunnamu himame. Odeessa wayitaawaa galgala dabarseen waraanni Israa'el haleellaa bu'uuraalee sirnichaan walqabatu Teheraan keessatti raawwatu xumuruu fi miseensota Hizbollaa fixuu hime. Waraanichi misaa'ilota Iraan irraa Israa'elitti dhukaafaman qolachuus himeera.